الله الله ربي غيا نيغرتاني بيتا ركوتيا ونوسين قدي أمريتيا تلشينا بريتشي جروتيا وانا تناقوتي جروتيا إسلام ما هروهيتيا ورم ما هندي غيا الدم باسوه هنگ جروتيا إسلام ما الله الله ربي غيا نيغرتاني بيتا ركوتيا ونوسين قدي أمريتيا تلشينا بريتشي جروتيا وانا تناقوتي جروتيا Koppeessu barbaachisu sirriitti. Laa achi amma namni beezaa dalagu waan jiruuf handaawwannaa sun taane jireenya macheetiif deemu. Gin ammoo asii ammoo kobaara waan jiru wanta jiru beekan isin gaafachuuf isin bilbilaa. Fiizaa akkam dalaga biyya arabaa taane ka fiizaa dalaganiitti deemanii fiizaa akkam dalaga. Miti namoota achirraa dhufaa jira. Ameerikaarraa. Achirraa fiizaa sii dalaga. Achirraa biyya dhufaa jira Itoophiyaa galaa jira. Yani boqonnaa dhufaara namni sun. Okay, akka abbaa manaati. No. Abbaa manaati. Akkamire. Yani fira malee abbaa manaati miti. Akkamire. Abbaa manaati jechi fudhataa jira mire. Foormii abbaa manaati si guutachuu barbaada. La. Akkamire akkaminu Ani ibsayye. kan man deemuun falee abbaa manaati deemi. Akkanumaan inni gara. Maatii kiyya yookiin fira kiyya tochi jira maatii guutuu. Inna bakka isaan tu ijaazaa dhufaa jira qara yoo si mijatee dhuftalaan jedhanii turaniiran. Qaatumarraayyuu jechuudha naami jechuu dhabe anis biyyan galle asuma jira. Amma immoo isaan biyya waan galaa jiraniif yoo naa mijate yani fuudhee si deebanaan jedhaniiran. Okay, narageeffadhaamma. Kanayyuu Ayyee narageeffadhuuma. Narraa is baasi. Warri biyya Ameerikaa jiru kuni baay'inni isaanii ni soban. Taa akka jiru. Akkamitti soban? Fira isaanii ka biyya jiru, ka biyya Arabaa jiru, ka Keeniyaa jiru, Masri jiru maal jedhan siin baasaa si fudhadheetiin deemaa maal waan akkasii jedhan. Biyyi faranjii jechuun Shaashamanneen taane yookiin Adaamaa miti yookiin Finfinnee miti ka si fudhatee si geessee akkanuma si fudhatee si geessuuf si galee piroosesii qabdi akkaataa itti nama fidan qabdi akkaataa itti nama baasan qabdi. Si fudhadheen deemaan afaanii hin jiru. Amma fakkeenyaaf yoo ati ilma taate si baasuu danda'a. Jaartii yoo taate dhufee sargii godhee si baasuu danda'a. Warri as jala jiru ni jira ka biyya Ameerikaa jiru. Yoo ammoo karaa gartee. Laa jaartii tan obboleettiin deema malee nuti durboota garuu obboleettiidhaan bakka bu'a. Na dhageeffadhu gaa. Amma ilaalinni achirraa si dhufee si baasuun akkanumatti si fudhadheen deemaan kun piroosesa dheeraadha. Yoo akkas ta'ellee deemtee biyya baqaa dheeyitee Keeniyaa yookiin Ijiptii dheeyita. Achirraa ispoonsara sii godha. Haala saniin lafaa kaatee deemta malee haala amma akkanumatti si fudhadhee deemaan tun gabayaan taane ka if jala si fuudhanii waan ijaan hin jiru waan akkas jaama biyya Ameerikaa. Tasuma hin danda'amu waan akkas baay'ee ulfaata. Taa'ee bishii Keeniyaa gam turaneen Masireen deemu Keeniyaa taate malee. Keeniyaa dheeyita achitti Keeniyaa waan adii si eeggatu jira marqaa. Marqaa kee yeroo gartee ganna 2-3 nyaatte baata marqaa ganamni Keeniyaa jiru marqaan garaa si guddisuu waan hin oolle. Suugoo marqaa Baraan jirtu kuweeti. Nama kuweet warri nama kuweet fiduu barbaadan akkasuma biyya Dubaay, Umaan, biyyuma Arabaa kamuu fiduu barbaadan akkaataa itti fidanii jira obboleeyyan keessan haa ta'u ati bakka fitattee middure gaafii yeroo hin deebisu akka namoota biroofillee gaafii deebii ta'uuf ittiin deebisa. Bakka akkanuma gaafiin kee ka biraa jira? Akkanuma fiizaan ni jira fiizaa erguudha. Bakka kalas gabbuu dhageeffadhu.
Ayyee. Waliigalatti akka uummata birootillee deebii ta'uuf hin godha. Ayyee. Okay, obboleeyyan keenya sirra dhageeffadhaa. Warroonni dhageeffadhu amma gaaffii gaafatte akkasuma obboleettii teenya tana gaaffii isin wal fakkaata warri qabdanillee deebii isiniif ta'a isinillee dhageeffadhaa. Obboleettiin teenya maal jette? Ani biyya Kuwait jira. Fiiza namaaf erguun fadha akkamitti fiduu dandeenya nama nuti fiiza erginuuf jetti. Okay, biyya Kuwait teessanii biyyoota Arabaa kamuu Kuwait, Qatar, Dubaay, Umaan akkasuma Bahareen teessanii fiiza namaa ergitanii nama fiduun akkamitti danda'ama? Okay, Kuwait teessanii yoo gartee biyyatti fiiza namaa ergitanii ka fiddan ta'e biyyarraa gara Kuwait hin banamne waan ta'eef aeropoortitti qabanii fiizaan sanilleen tikeenilleen kasaaraa ta'a jechuudha. Okay, akkamitti danda'ama osoo kasaaraan taane? Maal gootan biyyoota Arabaa kanarraa yoo gartee obboleessa kee obboleettii akkasuma firaaf yoo fiizaa ergitanii baasuu barbaadan jalqabarraa nama baasuu barbaadan san biyyarraa maal gootan gara biyya sadii akka deemuu gootan. Tokkoffaa biyya Keeniyaa yookiin biyya Suudaan yookiin biyya Somaalee deemuu qaba namni kun. Biyyoota kanarraa biyya kamtu salphaadha? Okay, biyya kana deemuun maal fudhata? Jalqaba kanaan isiniin biyya Kuwaitii miti beeka. Biyya lammaffaa kanarraa gara biyya Kuwaitii deemuu dandeessa jechuudha. Okay, asii Keeniyaa deemuun Keeniyaan fiizaan barbaachiftu. Hospitaala Tuqur Ambassaa deemtee yeloo kaardii qofa baafatta. Namni deemuu barbaadan Keeniyaa isiniif hin xumurani. Yeloo kaardii qofa baafatta san booda tikeeta qofa murattaa jechuudha. Fiizaan sin barbaachisu biyya Keeniyaa deemuuf. Yeloo kaardii qarshii 300 hanga 500 qofa Tuqur Ambassaa irraa ni baafatta. As tokkaayii jira hanga guyyaa 10 illee jira. San booda tikeeta qofa muratta. Tikeenni Keeniyaa gara 31 irraa hanga 33 maaliif gaagatiin tikeetaa tokko hin ta'u? Har'a yoo qaala'ee baruu gabbuu danda'a akkasi. Okay, tikeeta 32 godhi. Ati 30,500 sanaa ta'u 32,500 biyya Keeniyaa geessaa jechuudha. Kana. Okay, ka biyya Suudaanii asirraa fiizaan xiqqishuun ulfaata. Yoo nama achii qabaatte waan ni si ergan jechuudha. Fiizaa achirraa yoo si ergame namni waraqaa wayii jiratee ergamu. San yoo si ergan asii fiizaan asii Suudaan tikeenni isaa baay'ee qaalii 35,000 hangasiiti. Fiizaan ammoo xiqqoonni barbaachisa hedduullee qaalii. Inni ittiin gabbu'aa gatiin xiqqaa biyya Somaalee Hargeysaadha. Hargeysaa fiizaan isaa qarshii 4,000 makiinaan deemuu dandeessa jechuudha. Akkuma beekamu takka fiizaa baafannaan asii qaxxixaa Harar deemta. Hararraa Wacaalee korta, Wacaaleerraa Hargeysa deemta jechuudha. Achirraa Hargeysarraa fiizaa namni Kuwait jiru isa yoo si erge qaxxixaa Kuwait deemuu dandeessa jechuudha. Keeniyaa yeroo dhaqxee akkuma Keeniyaa dhaqxee namni san fiizaa si erginaan tikeeta kutattee deemuu dandeessa jechuudha. Okay, maaliif Kuwait irraa Keeniyaa fi yookiin Suudaan yookiin Somaaliyaa irraa danda'ame yoo jettan biyya keenyarraa hin beekne aeropoortii irraa si deebisan. Maaliif hin banamne biyyi? Kuwaitiin hin banamne, Bahareen hin banamne kanaaf nama deebisan. Amma ijoolleen hedduun warri Bahareen akkasitti deeman jira, Kuwait akkasitti deeman jira. Gaafii isinitti ta'uu danda'a. Namni Kuwait dhufaa jira biyyarraa anillee inni fideettanii yoo tikeetaas fiizaa ergitan kasaaraa ta'uu danda'a jechuudha. Akkasii gaafiin kun isinii galee na fakkaata biyyoota sadeen kana deemtanii achirraa deemuu dandeessanii jechuudha. Akkasi. Biyya Masrii. As biratti gaafii qaba obsaan. Namni fakkeenya yookaan Somaaliyaa yookaan Keeniyaa deemee xumuratu kuni viizaa Kuwait irraa haa ergamuuf yaa jedhu tikeettii viizaa Keeniyaa qofa muratee deemee achirraa yoo ergamee haala xuulee achiin deemamu eejensii achi keessatti xumuratutu jira. Hin barbaachisu eejensii. Uummata kan barbaachisu viizaa basaniin achumarraa koruudha bas yaarichi. Namni biyya Kuwait jiru kan iqaamaa qabu akkasuma namni Dubaay jiru kan iqaamaa qabu deemee fiizaa baasuu danda'a. Beekama. Fiizaa baasee fiizaa ergaa fi achi booda ofii tikeeta murataa yookiin tikeeta biyyuma sanii baasee deemuu danda'a salphaa kun akkasi. Eejensii waan takka wayiitu hin gaafatu.
namni sambeek isa bira dhufa jechuudha. Hojii isii sumaatti godhe jechuun nama akkasii fide san. Nama akkuma sana beekamaadha. Okay, yaada Dubaay irraa yoo si ergame himaan jirru biyya hunda bar. Kuwait, Dubaay, Qatar, Oman hunda bar. Hunda haala kanaan dhufuu dandeessa. Obsaan ammas keessan waa hedduu dubbatee amma gaafimaati deebifte kana dhufanii haasayan ammas waan nama ajaa'ibaa jechuudha. Warrumaas jala jiru kan warra gurra qabdu dhufeetuma seenee waan amma obsaan haasa'e kana gaafatu. Dhageeffadhu dura waan obsaan haasa'e kana sirri dhageeffadhu ka'ii kootu haasa'e rakkoon qabu. Kanaaf waan amma obsaan jiru Dubaay hooja. Waan amma obsaan hime kana dhuftanii hin gaafatina filees. Salaam deebisee jiraami deebisee siifillee deebiin ta'a jedhee yaada. Namni biraa ammoo dhuftee wanni hin jedheen. Taaptaap godhamee namni 300 kuni taaptaap fooloo. Harkaan taaptaap godhamee. Taaptaap fi fooloo godha. Anaaf himaamee kana fooloo godha. Saafiin godina saafiin kuufee jira fooloo. Fooloo kuufee jiraan. Ati si gaa bakka maal goota? Laa dhugaa dubbachuu obsaani waggaa 5 hojjaa har'aa Suudaan irraa nama deebiin quba qaba haga haala gaarraan tanaa Kuwaitiin ka jiru beekamaa. Ati waggaa qarraa quba qabdaami? Ani guyyaa 4 dura quba qaba. An guyyaa 4 dura. Masriin hoo tole warri biyya Masrii gaafatan biyya Masrii akkasuma Turkiyaa biyya Masrii asii erguuf xiqqoo kafaltiin isaa ka Turkiyaa caala. Kafaltiin isaa kan biyya Awurooppaa Roomaaniyaa ittiin deeman birrii 50 qofatti kafaltee deemte jechuudha. Maallaqa Masriin deemtu san yoo 50 qofatti hidhaate biyya Roomaaniyaa Awurooppaa deemtu dandeessa. Baay'ee qaaliidha Ijipti kun maaliif akkana qaalee tikeeta isaatu nutti qaalee. Tikeetni Masrii qofti 160 Itoophiyaa. Kanaaf nullee agartee piroosesaa fiizaa waliin waan. Dhagaa deebiidha moo akkam? Dhagaa deebii muramasaa? Itti deebisa. Akkasuma kaasila akkasuma muruun qabdi. Roomaaniyaan birrii meeqaa? Roomaaniyaan qarshii keessaa Seenaa intala Arsii ati Kuwaitiin soba hin jiru ka jettu dhageeffadha. Yeroo nuti waan tokko dubbannu waan jennu sirriitti waan kana dura dubbanne dhageeffadha. Biyyarraa biyyi Kuwait banaadhaa jechaan jiru ani cufa. Garuu Suudaan yookiin Soomaalee yookiin Keeniyaa yoo deemte namni ergee fi dhufuu dandeessi. Sansiituun beena malee ni jira kun. Gowwaan ta'inaa ijoolleetiin. Gowwaan ta'inaa. Taaptaap tolchame. Okay, harkaan taaptaap gochaati amma kan jaarsaa ka jette sunoo obsaa kan eeggadda jaarsa akkasii nama fidachuu barbaada. Kan jette isa irratti namoota hedduu barreessaa jirti. Okay, baga nagayaan dhuftan. Biyya Austraaliyaa irraa akkasuma Ameerikaa irraa akkasuma biyya Ameerikaa irraa Kanadaa biyya sadeen kanarraa namni keessaan na dubbise shamarranis dhiirris dubartii akkaataa lama jira wanni kun tokko dubartii biyya gallee fuunu prosesii tolchinee fi biyya alaa baasnu kan maallaqa nuu kafaltu nuu barbaadinaan jaan kan jalqabaa maallaqa deebi'ee kanumaan kan wal fakkaatu biyya dhufnee dubartii fuunee haadha manaa godhannee biyya alaatti waliin jiraannu barbaanna jaanii jira. Dubartii biyya kaammoo biyya keessa akkana ibsu uummanni afaan Oromoo beeku. Afaan Oromoo kiyya kanaan itti maayilaan sirri galaafi. Ameerikaa irraa dhufanii biyyaa isin fudhatanii jaartii isin godhatanii isin hin deeman. Jalaa miliquun hin jiru. Akkas jalaa miliquun hin jiru. Maqaa jaartiitiin isin baasanii tokko immoo maqaa jaartiitiin isin baasanii maallaqa kafaltanii fi Ameerikaa gisee deeyitan waliin beeytan. Ati suuqa keessa seennatta magaalaa seenta innis magaalaa namuu bitaan mirgaan seena jechuudha. Akkasi tokko immoo biyya dhufaa tokko immoo biyya dhufaa wal fuutanii kanuma dhugaatu kun waliin jiraattanii gisee biyya san deeyite kuni xiqqooni dulloomee kuni gurraacha kuni bareedu shabaaba utaaluun barbaada shabaaba maarroo bareedaan barbaada
maal jettanii jalaa miliinaan dhiirti Ameerikaa safaataan beektu. Booda miila irra isin ajjettee taata adda isin hin godhin, adda isin hin yaasin. Mucayyoo wayii mucaan ala jira Awustiraaliyaadha. Waliif fidee nama laalaanii namaan fuudhuun barbaada maal jeetuma. Akkasii ijoollee waliif fidee wal baratanii piroosesa godhee fi hin turre mucayyoo akka qaadimaatti biyya Awustiraaliyaa sana akka qaadimaatti akka jaartiitti yoo namaa eegalan irraa akka qaadimaatti yoo si baasan daftee deemta. Fiyaansee moo maal waan akkasiitu jira hin beeku. Akka qaadimaatti daftee deemta akka jaartii yoo ta'e inni turta biyya Awustiraaliyaa. Sirriitti na dhagaa. Maal godhe seetan gurbaan biyya amantummaa walii galan isinis I love you maal jettee akka nama jaalatuuf fakkaattee gurbaa jaalala keessa qabsiiftee gurbaa maraachitee yooruma takkatti gurbaa biyya buufti. Gurbaa fiddee wal fuudhan liqa godhatan Eessarraa biyya bu'e gurbaan? Awustiraaliyaa irraa. Eessa Biyya bu'ee Awustiraaliyaa? Itoophiyaa dhufee wal fuudhanii achiin deebi'e achi deebi'ee maqaa qaadimaatiin dafanii nama baasanii miciyyoon baatee achi dheeyite. Miciyyoon baatee achi dheeyitee sin barbaadun jettuun seeta. Achi habiraa jiraachatti as. Lakkaa isiin osoo isa saniin inni san baafatee achi jiru asitti lakkaa kabiraa hojii jiraachaa turte. Mee numa laala mee waa'ee waan shamarran keenyaa numa laala. Akkanaa tana kabiraa waliin fuuldura jiru. Wallaahi yoo hidhee akka barbaade qataaqatee waan irra fadhuufta akkanaa tana. Maaliif? Haya maatti taphatti miskiina kana achirraa qarshii isaa baasee cinqatee maal jedhee fuudhee achi geesse eegana kaasii kana jala jalti. Gurbaan akkasitti waan dhigee Obsa. Biyya kaayattee kabiraa fidachuu yaalii goota ergaa jira jechuun moo akkam naaf hin galle. yaa abbaa yaali osoo isa kana inni maal quba qabaachii ture wal fuudhanii achi deebi'anii kabiraa wajji galtiisiin asi. Kabiraa wajji galtiisiin jee. Kuma kana fidachuu achira ta'e. Kabiraa wajji galtii kabiraa wajji asitti ka kunu habhabaa fi kuduraa muduraa afaan walii kaayanii suuraa hunda argate gurbaan. Bilbili wasii keessa. Na bilbilee egaa. Na bilbilee asii obsaa akkana na goote kunu intala akkana na goote maali intalti akkuma achi dheeyitetti isan barbaadotte gara biraa deemte ni beekta egaa biyya faranjiitti kanatti mirgi dubartii eeggamaadhaami. Akkuma qalameetti gaafa intalti Awustiraaliyaa buute akkuma qalameetti gurbaa biraa utaaltee qalamee beektanii qalamee ni dandeessa. Muyita irraa kaasee dubbadhu ka. Alhamdulillah. Risk kuduna galchu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me. Yes. Ayaa keessa ni jirtu. Jarda galata rabbi. Jirra. Obsa maaliif ati namaan deebisne? Maal deebisu? Barreeffaman deebistu, sagaleen deebistu. Isaan. Bakka deemuu feete gaafadhu. Gabaabsi. Isaan barreessite himuumoo? Gaafattee hin Muhammadu irra bilbilaa jira. Ati garamiin bilbiltee himuudha WhatsApp? Waastaappin si barreessinaan naa deebisuu didde himuudhaanis. Himuun fayyadamu kiyyaame himuun sun ofirraa balleessa. Waastaappin jechuun waastaappin hin hojjeta. Sirriitti. Okay, baay'ee nu deebisi isheen qatteetaa dawwaluu hin dandeenyu. Kaardiin irratti cufatee jira. Kanaafuutti kaardii itti guutee dawwaluu hin danda'u yoo waastaappin naa deebiste siyaasumsiisa garuma fedheeyyu. TikTok irraan barreessiif let me. TikTok irraan barreessiif. Itti taasimarraa yoo barreessitan meesijii na bira ni gaane. Obsaan pooloo asii deebisuu lakkoofsa tokko barreessi. Achi booda TikTok irraa itti barreessi.
TikTok irraan biizii si gochuun danda'ani beektaa? Faaya arsii hayyee. Gaafattan barbaadaa isinii deebisa. Hayyee. Gaafiin kiyya immoo carraa hojiitiin ka jedhamu suni akkamitti jechuu barbaadeetti si gaafachuu barbaadeetti obsaa. Okay, ati deemuu barbaadda moo biyya san jirta moo akkam? Yaa as jira Kanaadaa jira. Okay, biyya Kanaadaa jirtu ati? Yaa. Amma karaa nu biraan, karaa daawwannaan, karaa barumsaan, karaa hojiitiin jira. Okay. Karaa hojii saniin akkamitti deemuu danda'anii jedhan. Yoo asii namni nama waan goone akkamitti dhufuu danda'a? Nama miti kuni asuma biiruma keenya achiin warra gartee kampaniitiin wal qunnamee asumarraa ergamu. Okay. Karaa barumsaa saniinoo? Karaa barumsaatillee akkasii, karaa barumsaa sana immoo maallaqallee guddaa irraan fuunu nuti waa hunda walitti qopheessinee imbaasii kanneen bakka ifiif deemee fixata jechuudha. Imbaasiidhaan gaafii sirratti gaafii deebii yoo darbe yoo kufe immoo kufe. Obsa gaafii qoftuu irratti fakkeenyaaf isin abbaa manaa biyyarraa fidachuu feetiyaa jedhu karaa kamiin fidadhaa naaf ibsiisin jedhaarti. Okay, akkasii? No. Suutanatti siiqee maqaa isaas natti hime na baruu barbaanna maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuu feenaan bakka deemtu dhiisi akkin dhiisu jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee hubachuu dandeessa fata jechuu feenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si geessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa.